kadhannaan ilma namaa yeroo kamuu galgalan tolchi ta'uu qaba. Namni suuraa isaa asirratti argitan kun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2017 fiilmii addunyaa guutuu keessatti ilaalamaa ture Chukurii jedhamu keessatti Jalaalii karakterii bakka bu'ee nama hojjetaa turedha. Haa ta'u malee ammaan tana saala isaa kan Rabbiin kabajaadhaan kenneef dhiisee dubara ta'uu danda'ee jira. Maqaan isaa sirrii Yilmaaz jedhamee kan beekamu aktariin beekamaan Turkii kun akkamitti akka of jijjiiruu danda'ee fi maaltu akkana akka ta'u isa kakaase viidiyoo kanaan addaan baafnee wajjin kan ilaallu ta'a. Shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya, kun chaanaalii keessan Oromoo Entertainmentii seenaa dhugaa addunyaa kana irratti uumamee darbe barsiisoo ta'an isin biraan geenya. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'aa. Qaanaa TV irratti yeroo tokkoof Teemsii yeroo tokko immoo Jalaalii jennee kan beeknu Ahmad kana irraa kanatti of jijjiiruu danda'eera. Qaama isaa iddoo 300 ol irratti sarjarii akka hojjetametu himama. Kaffaltii diraamaa itti fufaa kan irraa argatee fi qabeenya gahee qooda maatii isaa irraa argateen guutumaan guutuutti sarjarii kanaaf oolchee jira. Akkamitti saala isaa jijjiirachuuf wanni isa kakaase dubbachuu baatullee garuu wanti inni raawwate kun hiriyoota isaa hedduu gaddisiisee jira. Namni tokko dhalatee guddateen gammachuu fi bashannanaan osoo jiraachaa jiruun saalli kun natti hin tolle jechuun seera amantiilee cabsuudhaan waan akkanaa raawwachuun waan baay'ee nama gaddisiisaati. Teemsii yookiin Ahmad nama rakkinaan guddate miti. Faallaa kanaa immoo maatiin isaa osoo waan tokko itti hin hir'isin guddisanii. Ta'us karaa dogongoraa kana irraa isa deebisuu hin dandeenye. Ahmad dhalatee kan guddate magaalaa guddittii Turkii kan taate Ankaraa keessatti mandara diittaa keessatti. Guyyaanis akka lakkoofsa Awurooppaatti Juunii 2 1989 ture. Maatii isaatiif mucaa sadaffaa kan ta'e Ahmad maatiidhaaf ilma dhiiraa tokkicha qofa ture. Kanaan wal qabatee nama akka gaariitti guddateedha. Biyyoota garaagaraa deemuun barnoota isaas akka hordofetu himama. Inumaayyuu digirii isaa jalqabaa akka Ameerikaa irraa fudhatte himama. Digirii lammaffaa immoo yookiin maastarsiin kolleejjii of Ankaraa saayikoolojistiidhaan xumuree jira. Akteriin Turkii beekamaan kun Teemsii yookiin Ahmad fiilmii irratti hirmaachuu kan jalqabe akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2010 irraa eegalee ture. Yeroo saniif fiilmii garaagaraa irratti waraabbii 6 keessatti eegduu ta'ee hojjetee jira. Itti fufuun bara 2015 diraamaa jaalatamaa itti fufaa TV irratti darbaa ture Hentariktuunii diraamaa jedhamu irratti taatota ta'ee hojjetee jira. Diraamaa itti fufaa kana irratti dandeettii taatummaa isaa daawwattoota biratti yeroo gabaabaa keessatti jaalatamummaa guddaa argatee jira. Bara 2017 diraamaa Chukurii TV biyya keenyaa Qaanaa irratti darbaa ture irratti Teemsii ta'ee hojjechuun beekamtii guddaa horatee jira. Maqaan isaa sirrii Ahmad Meelii Yilmaaz jedhamee kan beekamu aktariin kun namoota biratti taatota fudhatama qaban keessaa isa tokko ture. Haa ta'u malee booda irra hojii qaanfachiisaa hojjete kanaan kabajaa isaa gadi xiqqeessee jira. Namtichi fiilmii inni beekamtii inni ittiin argate Maariyaama Yaastaa jedhamee kan waamamu fiilmii itti fufaa keessatti qooda isaa seeraan bahachuudhaan sirriitti taphatee jira. Kanaanis bara 2021 fiilmii Yeniz Guunii fiilmii jedhamee waamamu daayirektii godhee jira. Sanaan booda kan namoonni hedduun beekan aktariin Turkii kun ani Ahmadii miti Teemsiis naan hin jedhina ani eenyuufi miti jechuun akka lakkoofsa Awurooppaatti Juunii 2022 ture. Uumama isaa ganamaa kan Rabbiin kenneef dhiisee saala isaa kan jijjiire. Qaama isaa irratti sarjarii 300 ol hojjechuu kan danda'e, kanaan immoo namummaa isaa asiin dura ture guutumaan guututti jijjiiruu danda'eera. Yeroo ammaa immoo fuula isaa kan dubaraa fakkaatu qabatee qaama isaa iddoo garaagaraa irra sarjarii hojjechuudhaan akkana fakkaachuu danda'ee jira. Meelii Bindilii jedhaan waamaa kan jedhu aktariin duraa kun Ahmad barnoota isaatiinis nama cimaa ture. Bara barnootaa isaa keessatti dorgommii hedduu irratti hirmaachuun injifachuudhaan hiriyoonni isaa hedduu ni dubbatu. Ahmad beekamtii isaan kan akkanaan dhufe miti.
hanga yeroo ammaa jiru kanaatti bara 2025tti Ahmad fiilmii 27 ol irratti hirmaatee jira. Jalqaba irratti akkuma isin yaadachiise maatiin Ahmadii Turkii Ankaaraa keessatti maatii qabeenya guddaa qabanidha. Qabeenya abbaa isaatiin hoogganamu dhaabbata gurguddaa qaba ture. Haa ta'u malee Ahmad maatii isaa irraa qabeenya kana qooddatee jira. Temsi yookiin Ahmad jedhamee kan beekamu aktariin jaalatamaan kun guma irratti saala isaa jijjiiruuf maaltu akka isa kakaase ifaan ifatti wanti dubbatame hin jiru. Gaazexeessitoonni hedduun immoo waan itti fakkaatee fi yaada mataa ofii yeroo itti kennantu mul'ata. Aktariin kun yeroo ammaan tana namummaa isaa asiin dura deebifachuuf osoo yaalees carraan deebifachuu isaa baay'ee dhiphaadha jechuun ogeeyyiin fayyaa ni dubbatu. Waan akkanaa kana irraa Rabbiin nu haa baraaru jechuu malee egaa waan biraa maal jechuutu danda'ama ree? Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya har'a irraa kaaseen kontentii kanaa wal fakkaatu qabannee isinii dhufna waan ta'eef namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo laayik gochuudhaan hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Egaan torban viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaarra nuuf turaa.